mucaan kana fakkaattu cubeedha warra namti lubbuun ishii darbee ankan hin jedhu qoy yoo dhiira tokkorraa addaan baanii dhiira tokko waan jiraachuu hin danda'amu biyya kana keessa dhiira tokkorraa yoo addaan baatee dhiira tokko waan hin jiraattu jechuudha moo maal jechuudha hiccitiin jiru kana jechuudha hiccitiin jiru kana mucaan kuni boleettiin kun mucaamti baay'isee haadha manaa turte mucaa tokko illee qabu turanii mucaa isaanii gaamaalii jalaateera jedhanii nama gaa'ela qabudha dura abbaa manaa qabdi ture mucaa tokkos qabdi ture mucaan isaanii jalaa buqqate haa ta'u malee jarri lamaan immoo addaan bahaniiru nagaan siniifaa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota fayyuu jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaarraa afaan tokko hunduma keessaniif haa ta'u an kan hin jedhu qoy dubartoonni biyya keessattis biyya alaattis bakkuma kamittuu baay'inaan miidhamaa yeroo jechuudha wanti na dhibu immoo jechuudha wanti na dhibu waa'ee madhiiraan dubartoonni kun lubbuun isaanii darbuutidha waa'ee madhiiraan jechuudha lakkoofsan qabu baay'ee kun haaraa miti garuu yoom dhaabataadha dhumni isaa yoomidha akkamitti dhaabata yoom dhaabata miidhaan dubartoota miidhaan shamarranii miidhaan daa'immanii dhumni isaa maal fakkaataa yoomis dhaabata miidhaan isaanii yoom dhaabata mirgi isaanii yoom kabajamaa sajedhu malee maali eessattis godattis gamattis hin madu guyyaa safaa inuma waraanamu hin madu eessatti illee jechuudha naannoo kamitti illee du'aama oolu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha obboleetti kana tiktokariidha akka tiktokitti tiktokariidha faamasiidha jechuudha komeediyaaniidha akka hojiitti immoo suuqii akka qabdudha jechuudha suuqii qabdi dhalattu wallaggadha jechuudha mucaan kun wallagga keessa addan baafanneessa akka ta'e garuu wallaggatti reenfishii galaa jira kan jedhu odeeffannoo miidiyaarra jira malee jechuudha egaa naannoo jamoottidha kan ishee lubbuun ishii darbee baay'een nama akka jedhutti yookaas odeeffannoon akka bahetti abbaa manaa ishiin duraa kuni saduraa kanatu akkas ishee goosisee satu ishee ajjeesisee waan jedhu odeeffannoon baheetii jira jechuudha garuu obboleettiin kuni sarraa erga adda baatee mirgan qabdu nama biraa faana jiraachuudha dhiira biraa faana jiraachuu mirgan qabdu kun ukkoo waan eenyumti godhu dabar tokko irraa yoo adda bahanii tokko faana hinuma jiraatam jireenyi itti fufa bara hiyooti qoxii qaxxalaal jedhama mitiira jireenyi itti fufa hin dhaabbatu sarraa waan adda baatee fi deemtee intiniin galtu maal jedhama iddooni achi hin galtu sarraa waan adda baateef jechuudha molokkostu moloksee taate gadaamiitti hin galtu ganaa ijoollee waan taateef umuriin ishii ganaa waan ta'eef namni kamuu akka dhiira tokkorraa yoo adda ba'e dhiira kan biraatti walitti dhufee jireenya isaa itti fufuu akkas goote obboleettiin kun kanaaf namichi kun inaaffaadhaan ka'eetu kaleessa seeraan kan hin qabanne kaleessa ofitti kan hin qabne kaleessa addaan irraa hin ba'u kan hin jenne har'a yeroo isheetti tolee jireenyi milkaa'ee fi itti bareedee akka kanaan argu inaaffaadhaan ka'e lubbuun ishee akka darbu taasisee jechuudha odeeffannoon bahee akkasi garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha baay'ee nama gaddisiisa dubartoonni shamarranii dhiira tokko yoo didan dhiirichi sun inaaffaadhaan ka'a yoo irraa adda baatee nama biraa qabatte inaaffaadhaan ka'a bakka yoo ati isa diddee nama biraa filatte inaaffaadhaan ka'a na tuffatte na dhiiste jedha baay'ee filannoodhas miti namni nama tokko fakkeenyaaf nama si gaafate hundumaaf tole hin jettu nama jaallatte filannoo kee kan ta'e tole jechuu dandeessa namoonni baay'een dhiironni tokko immoo anaan diddee akkamtee beluu faana taate akkamtee beluutti heerumtee warri jedhanis jiru dirqiima warri godhanis jiru jechuudha kanaafuu osoo tokkoon isaanii seeraan adabamanii warrumti dubartoota miidhan
warumti dubartoota ajjeesanii seeraan adabamanii hin deebi'een dhufuu laata jedhee yaadan akka kootti jechuudha. Ajjeechaan kun miidhaan kun deebi'een dhufuu laata shamarran dubartii irratti hin jedha. Har'a obboleettiin kun akkanatti ergatti tolee jireenya qajeelfattee maatii ishii gargaaruu haadha ishii gargaaruudhaaf erga of geessee isaanis gahee isaanii ba'anii barsiisanitti dadhabanii amma immoo reenfii fe'amee haadhaa galaa jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo namni tokko iddoo tokko gahee bakka amma bu'aa buusuu jalqabeera. Namni kuni anallee gargaaruu jalqabee maatiillee hin gargaara kana caalaa dadhabbii nurraa bu'aa erga maatiin jedheeti namni baay'een dargaggummaatti kan isaan du'a. Umurii dargaggummaa keessatti jechuudha. Erga wayitti baanii erga wayitti ce'anii yeroo baay'ee umurii akkanaa keessatti kan isaanii deebi'anii lafatti dabalaman jechuudha. Kun immoo baay'ee nama gaddisiisa. Maal jennaamti dhuguma dubbachuudhaaf har'a haati kaleessa akka irraa fagaattu illee hin barbaaddu akka isheen achuma jiraattu ishee faana jiraattu barbaaddi. Yaa'u maatiin kamillee warri kamillee akkanumadha ijoolleen isaanii akkatti gaamucaanii haati itootti boossu haati as deemuusi achi deemuushi irraa fagaachuushi itoo hin barbaadiini. Har'a reeffi kunoo sharaadhaan maramee saanduqaan maramee saanduqatti galee sharaadhaan maramee reeffi gara biyya ishiitti gara maatiitti galaa jira galee baay'ee tokko nama gaddisiisa dhuguma. Kaleessa fayyaadha har'a du'aadha. Namni ganama wal argee galgala yerootti wal dhabudha yeroonsa. Har'a jira har'a akkas hojjechaa jira jedhamee borimmoo yeroo namni sun hin jirredha. Baruma kana dhugaa barichis baay'ee ulfaataa namnillee baay'ee hammaataa. Sababii namni hammina namaatiin barrillee akkana ulfaata jechuudha. Kun dabadha. Daba namni hojjetu barris akkana hammaate. Wanti arginu wanti dhageenyu hundisaa baay'ee waan nama sodaachisu ta'e jechuudha. Kun hammina namaarraa kan ka'edha. Dubartii akkamitti namni lama dubartii kaballaa tokkoon lafa buutu dhugumadha. Dubartii jabeessitee yoo kabaltee kufti. Garuu namni lama akkamitti waraanee ishee akkas godhee ajjeesa? Namni lama akkamitti akkas ta'a? Na karaa hiriyaashiitis jedhamee karaa hiriyaa dubartiitiin akka isheen bakka sanatti argamtu kan taasifame jechuudha. Bakka isheen lubbuun ishee darbu kanatti kan waamsisamte karaa hiriyaa dubartiiti. Hiriyaa dubartiillee akkanatti nama gurgurattee teessi jechuudha. Akkatti gurgurattee teessi. Bakka ishee waa argannaan maaltu ishee dhibe? Waatti kennamnaan nuufi dikootti bakka akkasitti jedhamnaan bakka si geessiti si as rakkabdi. Maaltu beeka maaltu gaafata? Akkanaa jechuudha. Maalumaaf dhugaa ishee abaasu waan dhugaa ishee abaasu dhiiga isheetiif haa falmu maalumaafuu baay'ee nama gaddisiisa.